يا هركفون سنين جنة تمساسا كالتي استديو غروبي كيرو لورا كاسا كيرو لورا dunia rajistana kanu gargartan jechuudhaan daddabalanii siyaadachiisanii jiru waan qabdaniin bifa horiitiin ta'e kanaalii naatoo wallo jirtu bagara deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha hordoftoota kiyya kabajamoo otuu gaddaadha nami 17 guyyaan takkaan tu'u akkasuma walloo keessatti lolli jalqabame jechuudha guyyaa 2 lakkoofsee jira jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo asirratti lola kanarratti dhaamsa qeerroo walloo maal dhaammatanii kan isinitti himu jechuudha. Akkasuma kabiraadhaan immoo dhaamsa ani isinit dhaamu akkasuma immoo dhaamsa jechuudha akka walii galaatti jechuudha waliif dhaamnudha jechuudha. Har'a kan qabadheetti dhufe jechuudha waa'ee wallooti. Walloon ibidda keessa jirti. Hordoftoota kiyya kabajamoo ni beektan ni dhageessan hundinuu keessanuu waan kana jechuun daash gootan irra darbina. Lolli kun guyyaan takka adeemsifamus lama adeemsifamu jechuudha hin dhaabbata jettanii siif hin jedhina. Yaa ummata wallahi waan ummanni keenya keessa jiraatan jechuudha rabbum tokkotu beeka jechuudha. Ummanni keenya dararamaa jiran dhumaatii jiran har'a nami takka du'e jechuun bar waan qaaliidha bar namni tokko laal har'a jechuun nami tokko jechuudha faanoo torba ajjeesee du'e laal ofii isaati jechuudha. Inni nama tokko laal nami jechuudha nami kun qaaliidha kanaafuu jechuudha. Namni 17 dhaamnee jechuudha yeroo gallee manatti teenye kana maaltu isinit dhagahama akkasuma immoo ni galanii ta'an maaliif ta'an isinif fakkaate ummanni yeroo rasaasi isaanii dhume jechuudha rasaasi isaanii yeroo dhume dhukkisaa oolaniiti galan jechuudha yeroo galan san isaan kun jechuudha deeggartoota hedduu qaban waan taaneef jechuudha ummata keenya akka isinitti ajjeesan jechuudha. Akka isinitti ajjeesan jechuudha. Ummanni keenya maaliifin deeggarsa hin qaban jechuudha. Kanuma rasaasa takka jechuudha rasaasa takka qabatan malee jechuudha. Akka biyya Arabaa faa jechuudha biyya Arabaa faati dhaqanii faa gargaaran maallaqaan gargaaran jechuudha. Nama ofiidhaa abbaa ofiidhaa ilmaan isaatiif akka isinitti erga malee jechuudha. Dinagdeen biraadhaa bakka biraatii dhufu hin jiru kan jechuudha ummanni keenya irraa fayyadamuu jiru gargaaramuu jiru jechuudha. Rasaasa mataa ofiitiin jechuudha abbaa isaatiif amma ilma isaatiin biteen kanaani biyya ofii irratti jechuudha irra dhalate irra guddate biyya isaatii jedhee jechuudha kan dhumaatii jiran jechuudha. Isin immoo warri biyya alaadhaa warri jechuudha biyya adda addaa keessa jirtan ummata wallootiif sagalee taha akkuma jechuudha Oromoo kutaa biraatti sagalee tahaatii jirtan jechuudha ummata walloof illee taha akkasuma namni viidiyoo kan akka tasaadhaa sin bira geesse like share akka nama hedduu bira gahu jechuudha. Bira hin darbin maaliif jennaan waan biraatu godhuu jirta Oromoo ko Oromoonni walloodhaa Oromoo qulqulluu Muslimaa kan dhumaatii jiru obboleeyyan kan keeti qomoo kan keeti gaafa Oromiyaan rakkatte jechuudha akkasuma isinis dhaabbataatii turan jechuudha karaa hedduudhaan jechuudha achiin daangaa walakkaa jechuudha ibidda keessa teenyeeti achi jechuudha waan keenya irratti dhumaatii jirra jechuudha. Ummata kanaaf Muslima akkasuma immoo amantaa ofiidhaa jabeeffatanii aadaa ofiidhaa duudhaa ofiidhaa jabeeffatanii Oromoo ofiidhaa jechuudha itti agarsiisanii jechuudha jabeeffataniiti arma gahan jechuudha haga arraadha jechuudha. Isin immoo waan godhuu qabdan Oromoo karaa dandeessanii gargaara tokko jechuudha wanni isin dhaamu jechuudha dhaamsi inni guddaan jechuudha poostii hin godhina poostii injifannoo walloodhaa gonkumaa hin godhina warri as jala jirtan viidiyoo kana share walii godha Oromoo poostii hin barbaannu nuuf hin godhina maal isinif fakkaate warma biyyaatu dhaabbatuutti jira yeroo isin viidiyoo biyyarraa gadi lakkifame kana jechuudha poostii gootan akkasuma karaa imo fi whatsapp fi gruupii adda addaa keessan yeroo nami isin erge jechuudha daftanii poostii gootan YouTube fi akkasuma immoo irra baay'ee gara Facebook kanaan poostii godhan jechuudha. Isaan achumarraa fuudhanii ragaa nutti qabaatan jechuudha. Ummanni nuti hin jalqabne isaani kan jalqabe kana kun akkana isa isaanii mee namni takka mee waan isaan jechuudha mee waan isaan miidhaa isaanii ibsatan malee nuti nu ibsanii jiranii yeroo isin nuti miine jechuudha noomatu miidhaa isaanii san gadi baasee poostii godha malee isaan yeroo isaan nu miidhan jechuudha akkas goonee jirra Oromoo jedhanii akkas godhanii hime poostii godhanii isaan mee takka baasaa hin godhan maaliif jennaan zim jedhaniituma kaayyatan laakiin miidhaa isaanii immoo bakka jirtuu irra da'anii irratti kijibanii poostii godhan jechuudha miidhaa isaanii bakka jirtuu baasanii
bakka jirtu baasaniitii poostii godhan jechuudha irra dabalanii jechuudha poostii godhan nuti hoo yeroo isaan nuti ergan keessaan akkasuma immoo akka wal beeknu yeroo keessaan waliif ergani jechuudha dafnee poostii goona jechuudha dafnee poostii goona qilleensarra oolchina jechuudha kanuma gadi buufateen ragaa nutti bahaa jira jechuudha haka laal wanni beektanii wallaalle gaaf duraa jalqabee lola duraanii jalqabee jechuudha haga ammaadha jechuudha ummanni keenya of hin barree poostii hin godhina miidhaa hedduu irratti taasisaa jirtan ummanni keenya akkas goonee jira jedhanii injifannoo isaanii yeroo gammadanii isin ibsan isin viidiyoo in taane post gootan akkasuma immoo waan ummata keenya miidhu jechuudha waan ummata keenya ni miidha jechuudha bar maaliif jennaan waan in taane ni miidha ofumaan ragaa nurratti ofirratti bahaatii jira jechuudha waan akkasiisan gonkumarraa ofirraa dhaabaa isin jedha inni biraadhaa yoo Oromoo taate Oromoo walloodhaa siiquuqa viidiyoo kan sheer godhe takka kabiraadhaa immoo maaliif sagalee in taaneef waan biraa irrattu ajandaa godhattee teessee ofirra teessee irra haasaatii jirta jechuudha maaliifiin gaafa muuziqaadhaa gaafa ajandaa kolfaa fi taphaadhaa san eessa jirta gaafsan yaa nama san eessa jirta maaliifiin ajandaa godhattanii irraa hin haasofne bar yoo jechuudha sagalee takka akkasuma kalaama takka dubbattee du'aa goote je du'aa sunillee hin deebi'u rabbiin du'aa hin deebisu jechuudha kanaafuu du'aan kan kee yoo waan godhuu dadhabdu ta'e yoo dandeesse la dinagdeedhaan gargaarta yoo dinagdeedhaan dadhabde karaa dandeesseen isuma qabdutu sooshaal miidiyaa yaa ibbileessa gaafa rakkoodha sooshaal miidiyaan gaafa rakkoodha gadi baatee hin ibsanne maal si fayyada isuma qabdu kanatuun jechuudha sooshaal miidiyaa kanumatuun jechuudha waa hunda jechuudha kanaafuu yoo dandeesse dinagdeedhaan yoo oromummaa si gooqe kutaalee biraa gargaaru jirtan hundaa'u gargaaru jirtan haga ammaattis immoo gargaaraa jirtan nuun gargaaras hin jennu gargaaraa jirtan wanni godhuu qabdan jechuudha guruppii adda addaa hedduutu jira jechuudha wanni godhuu qabdan uummata walloo gargaara nu gargaara dinagdee nu bira dhaabbadhaadhaa mana meeqa gubatee ambulaansii keessaa fuudhanii akkuma baramaasan jechuudha akkuma barataasan nama fixaatii jiran nama daktaraaf gara yaalaadhaa deemu jechuudha achittis fixaa jiran akkasuma karaatti makiinaa irraa buusanii uummata fixaatii jiran ummata gadhee kanaadha ummata dubartoota keenya gudeedaatii jiran ummata kanaaf sagalee ta'a dinagdeedhaan gargaara yoo dinagdee dadhabdan sagalee ta'a fi sagalee yoo dadhabdan du'aa eegoodhaaf akkuma jirtanii har'a gadi baatanii irraa hin dubbatanii sooshaal miidiyaa hundinuu sooshaal miidiyaa mataa keenyaan baadhannee yaa'utti jira jechuudha sooshaal miidiyaa mataa gubbaatti baannee deemnu maal isiniif godha gaafa rakkoodhaa orga gadi baatanii ummata keessaniif sagalee hin taane kun dhaamsa kooti. Wallahi nama ajaa'ibdan garuu akkasuma immoo ijoollee walloodhaa viidiyoo adda addaadhaa poost gootanii ijoollee wallootu jechuudha ijoollee wallooti irra baay'ee karaa feesbuukii kanaan poostii hin godhinaa viidiyoo akkasuma viidiyoon injifannoo keenya poostii hin godhinaa boo qabadhaatii ta'a qabattanii taa'uu hin dandeessanii sin qoraa sa'aa takka olaa guyyaan takka sa'aa takka namni of bira teessuu hin danda'u jechuudha na ajaa'ibee garuu irra baay'een keenya kun kanuma jechuudha poostii hin godhina ummata keenya irratti miidhaa oofuu jirtan akkuma gaafa haxaayyee irratti jechuudha lolli adeemaatee ture san viidiyoo ilaal daqiiqaa takka guruppii irratti gaafa poostii goota jechuudha gadi lakkifame feesbuukii gubbaa jira poostii godhameetii jira jechuudha kanaaf waan akkasii sanarra of haa qusannuu keessan ogaa walii argitan achuma keessa qabadhaa mistira godhadhaatii qabadhaa gadi hin baasinaa poostii hin godhina isiniin jedha kun dhaamsa kooti. Inni biraadhaa immoo gadi ba'ii uummata keetiif sagalee ta'e gaafa ajandaa biraadhaa gaafa kutaalee biraadhaatiin wal qoodaa jirtan meerre ijoolleen kutaalee biraatiin wal qoodaa turtan sun kutaa eessaa jettanii ijoolleemti walloo lamaan sun akkamiin wal qooddan tole ijoolleen wal qoodda sun eessa jirtan uummata keessaniif sagaleen taatan isin jettanii raftanii yeroo kan karaa dinagdeetiin dadhabdu du'aayiidhaan karaa sooshaal miidiyaatiin social media isuma qabdutu social media tiktok social media hundunu social media jechuudha hin tuffatina isuma qabdantu social media ummata keessaniif sagalee ta'a zim jettanii dabbaramtanii taa'ina keessattuu qoyirra wallootan baan ijoollee walloodha dammaqaa bakka jirtanii kaa'aaboo wallahi ummanni keessan dhumuuti jira halkanii guyyaa lolli irratti deemaatii jira akkasuma immoo dhaamsa warra biyyaatiif makalaakayas jechuudha itti kennitanii irratti of gattanii hin taa'ina isin jedha
maal isin fakkaata yaa ijoollee ofii kiyyaan arge jechuudha. Lolli kun har'a yoo jalqabame fakkeenyaaf itti seenanii dhukkisanii injifatanii jechuudha. Yeroo injifatan san gara manaa galan maaliif gargaarsa hin qaban takka gargaarsa hin qaban akkasuma immoo zim jedhanii galanii yeroo galasan bakka sanitti deebite ishiin uummata sachi jiru san miskiina san damgooti. Yeroo lola loltan achuma inni garii lafa qabatee achuma taa'ee jechuudha. Kabraadha haa galuuti. Galee jechuudha waan barbaachisu fudhatuu qaba jechuudha. Maaliif maaltu san akkas godhaatii jira ammoo lolatti gwaashan sila hilni lolan ni injifan deeqaa takka fudhatu. Laakiin immoo bakka jiran sanirraa inni buqqaan maaltu san buqqaas jechuudha. Dirqama jechuudha dinagdeedha. Maaliif jennaan gargaarsa hin qabanimi. Waan sooratanii akkasuma immoo waan dandanis jechuudha meeshaa fixanilleen akkasiisanittis bitatan jechuudha. Kana jechuudha uummata keenya bakka jiranii wanni isaan buqqaasu jechuudha. Gaafa lola haxaayee sanis ni argeeti jira waan argeef isin himaati jira ammoo. Kanaaf hordoftoota keenya isinirraa of qusadhaa isin jedha wanni itti da'u kabiraadha jechuudha. Oromoo ko yoo oromummaan walitti qabaanne jechuudha uummata walloo kanaaf sagalee ta'a dhugaa sooshaal miidiyaa adda addaatti jechuudha uummatatti himannee akkas taane ragaa wajjin itti ergine jechuudha kunoo akkas taaneeti jirra kanatu nu mudatee lolli akkasii jalqabamu jenneeti haga itti himannutti uummanni jechuudha sagalee ta'anillee hin jiru bara maal taatan wal beennaa bara. Kanaafuu uummata keessanii sagalee ta'a kan sagalee ta'aatii jirtan gargaaraa jirtan du'aadhaan gargaaraa jirtan haamilee ta'aafii jirtan jechuudha uummata wallootiif galatooma isin jedha. Akkasuma immoo warrootan nu jala wareegaman maqaa isaanii biyya isaanii jechuu ganda isaanii isinii qabadheetii niin dhufa. Maaliif jennaan waan akkanaa kanarratti hojjetuudhaaf gadi baane malee nuti waan adda addaa irratti jechuudha dalaguu dhimma irraa hin qabne jechuudha. Uummata keenyaaf sagalee ta'uudha tokko. Akkasuma immoo bakka isaan itti du'an akkasuma bakka isaan itti du'an bakka jechuudha itti dhalatanii akkasuma immoo biyya isaanii maqaa isaanii abbaa isaanii wajjin isiniif barreessanii fida isiniin jedha. Waliin agarraa subscribe godhaati na eegaa isiniin jedha. Hordoftoota kee kabajamoo an viidiyoo isin dheeressuu hin barbaadu har'a wanni adeemsifamaatii jiru waan walloo qofaa osoo hin taane waan Oromoo hundarratti adeemsifamaatii jiru jechuudha. Waan dhaabbatu miti jechuudha. Akkasuma dhaamsa warra biyyaatiif jechuudha. Oromoo jechuudha har'a lolli kun eessatti jalqabame aanaa harxummaa furseetti kan jalqabameeti jiru lolli sun achitti ka deemaatii jiru jechuudha. Kanaafuu jechuudha lolli kun achittis waan dhaabbatu hin qabu qeerroon wal quba qabaadhaa karaa hundaanuu wal quba qabaadhaa wal ijaaraa keessattuu jechuudha. Warri sadeen jechuudha sadeen makannaa gara sanbatee kana jechuudha ummanni jechuudha of hin dagatina achiini jechuudha lolli walloo keessa jalqabameen achuma jechuudha gaafuma achiimaa jalqabame gara hundattuu faca'a jechuudha. Kanaafuu warroonni biyya adda addaa jirtanii waa hunda quba qabaatan jechuudha ummata keessan jechuudha keessaan jechuudha wal gargaaraati akkasuma immoo wal quba qabaadhaan dhaamsa kooti isin jedha. Egaa hordoftoota kee kabajamoo warrootan dhumaniif du'aa godha. Rabbitti isin kennee jira. Warrootan dhumaniif uummata kun musliima amantaa isaaniitiif biyya isaanii irratti dhiiga isaaniiti jechuudha. Barra Oromoomaan dhiiga keenya amantaanis itti dhalanne. Kanaaf amantaa keenyaa fi biyya keenyaa fi dhumaatii jirra uummata kanaaf ka wareegamaniif du'aa godha. Du'aa isinitti hin ulfaattu. Akkuma jirtaniin du'aa godha. Kabiraa kan hafaniif jajjabina hawwinaa inshallah viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa turtii gaarii.